Bagasinge ida baranati gammane gammada muslimonni hundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ilma muslimaa addunyaa kanarratti argamtan marti keessanuu duraan dursee Eid Mubarak bagatti geessan baga walumaanuu geenye egaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu ji'a Ramadaanaa soddomman finne guyyaa Eid irratti argamna. Maarree nutis arrarra guyyaa Eidaa arraa kanarraa jechuudha waan takka waan haala ittiin Eida kabajaa jirru isin biraan geenya jennee qophii irratti argamna. Turtiin keessan hanga dhuma sagantaa keenyatti billootu wajjin haa ta'u. Bagasinge ida baranati gammane gammada تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم. Hayyee daawwattoota keenya gaafiif deebiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Ammas nama tokko wajjin wal isin barsiisa. Hayyee maqaa keetirraa ka'uudhaan eegallaa maqaan kee eenyu waggaa meeqa eega biyya sana dhufte? Billoottu anis maqaan kiyya Amin Abdullah hin jedhama. Ergan biyya Arabaa kana dhufe waggaa lama. Eida meeqa biyya sana keessatti gootee jirta? Eida lama godheetiin jira biyya sana keessatti. Eida lamaan gootee tun sadaffaadha jechuudha? Tun sadaffaadha. Hayyee Eida lama biyya sana keessatti gootee jirta. Ammaan tana Eiddi bara 1442 siif Eida sadaffaadha. Mee haala kamiin kabajaa jirta Eida tana? Eida kana akkuma waliin beeknu biyya namaa keessa jiranna biyya namaa keessa hoggansin jahu biyya namaa hiikamaa hayyaman qabnu gabboon hundaatu jechuudha. Haaluma jiruun Eida godhataa jirra garuu laakiin amma biyya keenya hin geessuun sin jira. Biyyatti irra gaariidha jechuudha. Tasaniitti deebinaa mee Eida lama biyya tana keessatti gootee jirta tun sadaffaadha. Mee Eida sadaffaadha tana Eida lamaan amma dura gooterraa maaltu adda isii godha? Eida sadaffaa tun adda akka mataa kiyyaatti adda ta duraattii fi ta boodarraa tanaatti qoddas natti jira. Taarraa tanaatu irra si gammachiisaa jechuudha. Tanaatu irra gammachiisa. Eiddi biyya teenyaa fi biyya sanatti garaagarummaa qabdi jettee yaadda? Garaagarummaa guddoo qaba. Maaltu garaagara isii godhame? Garaagarummaa wanni isii godhaa firoottan gadis adabbaa gadis hin argu asitti adabbaa keessaa kan jiru. Akkuma beekamu ijoollee saahiban kan yaada warreen wajjin bashannanu warreen dur wajjin bashannanu jechuudha argaa jirru. Biyyatti kanaaf garaagarummaa guddaa qabdi jechuudha jedha. Akka mataa asitti biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraanna fakkeenyaaf waraqaa eenyummaa hin qabnu majhuula akka jaansanii gabbaanee bakka hunda dheenee saahibboottan keenya wajjin bashannanuu hin argannu. Biyyatti bakka barbaanne haalee fi ollaa keenya firoottan keenya dubbisuudhaan dirree Eidaa dheenee salaannee Eida haala gammachuudhaan gaggeessaa jirra jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan YouTube chaanaala Billootuu birraa qophii addaa qophii Eidaati. Garaagarummaa Eida biyya teenyaa fi biyya ormaa maaltu garaagara isii godha kan jedhudha. Ammas qophiin keenya hin xumuramne akkuma itti fufetti jira. Xumura irratti Amin Abdallah namootaan Eid Mubarak jechuun qabaattu yoo barbaaddu yoo qabaatte carraan siif kanna itti fufuu dandeessu. Galatame Billootuu namoonni Eid Mubarak jechuun barbaadu ijoollee saahiban kiyyaa adabbaa kiyyaa obboleeyyan kiyyaa kanan jechuu barbaadu. Hayyee galatoome gaa'ee daawwattoota keenya akkuma daawwachaatiin jirtan kun qophii sagantaa Billootuu birraa isiniif darbaa jirudha. Maarree isinis mana keessan teessanii kan daawwachaatiin jirtan kun sagantaa Eidaati. YouTube channel keenya subscribe, like, share godhuudhaan video kana like godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ammallee irra deebinee Eid Mubarak isiniin jenna. Qophiin keenya hin xumuramne itti fufa. Hayyee Amin xumura irratti waan jettu yoo qabaatte carraa siif kanna. Akkasuma wanni jiru Billootuu jajjabaadhu jajjabina siif hawwaa jajjabina siif hawwaa sifinaa dhabbannaa Billootuu subscribe godhaa. Hayyee atilleen ulfaadhu galatoomii irra deebi'ee Eid Mubarak isin jira akkasuma ummanni muslimaa addunyaa tanarra jirtan
baga geessan guyyaan arraan tanaa kun guyyaa iidaati guyyaa muslimaaf addaati guyyaa xiqqaa fi guddaan biyya jiru hundatti jechuudha guyyaan kun kan haala addaatiin kabajamu jechuudha guyyaa kanarra adda wanni isa godhu guyyaa muslimni ittiin faayamee argamudha muslimni itti gammadudha guyyaa kana dhiisee guyyaa biraatiin godha jechuu hin danda'u guyyaan kun guyyaa hundi xiqqaa fi guddaan gammachuu isaa ittiin ibsatudha tokkummaa isaa ittiin ibsatudha jennee yaanna ammas baga siniin gahee iida baranaatti gammannee gammadaa musliimonni hundi baga siniin gahee iida baranaatti baga siniin gahee iida baranaatti gammannee gammadaa musliimonni hundi